Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota televiziyoonii OBS kun OBS irraa yeroo maraa isin bira kan ga'u dhangaa OBS ti dhangaa OBS tiin keessummaan har'a wajjin jirru immoo hojii haaraa qabattee kan dhufte waaritee furii wajjin jira baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hayyee waariteen gidduu kana waanuma rakkoo uummanni keenya keessa jiru dhaamsa waan fakkaatu sirba bareedaa wayii sirballi jechuun ulfaata dhaamsuma sirba dhaamsa qabu bareedaa wayii tin dufteerti amma torban tokko lakkoofsinetti fakkaate. Dhugaadha amma torban arramu kaleessa. Torban gun bareeda garuu waan gaarii uummata irraa dubbatte. Akkam jiruun? Jiruun bareeda. Waanuma keessa jirru bakka uummanni itti jiru uummanni Oromoo maal keessa jira yeroo ammaa kana waan jedhu sani sanuma uummataa fi dhaamsa dhaamne jechuudha. Dhaamsa bareeda numayyuu bifa kanaan artistoonni baay'ee callisanii laalaniiru rakkoo uummanni keessa jiru kana. Baga qadaada buqqeftee. Yoo cal'ifte dubbiin cal'ifamtu tun gaarii miti beekta. Akkuma ati jette artistoonni cal'isanii jiranii waa'ee kanaayyuu waan irraanfatanii fakkaata. Kallattiin akka waan nama dhibee tokko namni tattaa'ee hin dhibe fakkaata beekta irraanfatallee utuu hin taane hin dhibe fakkaata. Dubbima dhibde tanaa gungumaa dhumni cal'isa yoo hin tolle kanaaf akkanatti cal'isaa tureedha beekta. Anamma namni hunduu akkuma kiyya cal'isee ture jechuudha. Hunduu dura cal'isee ture. Gungumaa dhumni cal'isa yoo hin tolle kanaafuu akkanatti cal'isa. Suuta hasaasee gungumeen baafadhu lallabee tan hunda dhageessa dheetuma lallaba kiyya jalqabee jechuudha. Bakka haga yoo miti cal'isa. Haga yoo miti cal'isa hin ta'u beekta waan namaa keessa jirra waan ta'eef. Waan cal'isanii miti. Kanammoo warra bakka rakkoo akkasii jirutu beeka waan keessa jiru baay'ee haala hammaataadhaan lama keessa jiru. Bareeda qadaada buqqisuun namuu ammoo waan itti dhagahame karaa aartiinis karaa kaaninis otoo dubbate falli dhabamu. Yoo itti yaadde falli dhabamu namuu yaaduma dhabeeti malee anaaf siidha kan furmaata fidu biyya tana keessatti atillee kiyyuma kanatu ta'a kookunaa ta'u kiyyuma kana naaf guutaa yoo jette hin ta'u nulachuu waan ta'uu qabu irratti waliigalleeti waan ta'uu qabu godhuu qabna malee xiyyanna baasaan tun hin taatu. Mee oduma jennu sirba kana walaloon isaa ani ajaa'iba dhaamsi isaa yaadaloo wajjinuu baay'ee garaa nama nyaatee rakkoo uummanni keessa jiru kana akka gadi nama seenutti irraa hojjetan bareeda. Sirbuma kana afeerretu odoo itti seenne qophii keenyatti tun dabarreen dura walaloo isaa xiqqoo irraa namni haa dhaga'ume irraa ati jedhiiti sirba istiidiyoo irraa gadhiifna. Hayyee. Gungumaa dhumni cal'isa yoon tollee kanaafu akkanatti jal'isa suuta hasaasee gungumeen baafadhu lallabeetan hunda dhageessisa lakkinaan taanee deemsi hulaa daandii takkitti irra nu deemsisa qileenuun seena boolla sodaan qabaa deemsi karaa aalamaa qileenuun seena boolla sodaan qabaa deemsi karaa aalamaa qileenuun seena boolla sodaan qabaa deemsi daandii lamaa kuni yaadama siyaasaatiin yoo gara garummaan jiraatellee haa dursu dhimmi biyyaa arat kiiloo fi daggalattillee arat kiiloo fi daggalattillee moo'atamanii moo'uunis jira yookaan yoo fabboomanii caalanii obsaniiti ifaajee ummata milkeessanii imaana sabaa galma geessanii meesseedii umarraa affeeraadha. Ani hagan danda'u ummata Oromootiif dhaamsa dabarse ummanni illee waan nu baasa jedhuun isiniif dhaamsa dhaame ilaalaa dhageeffadhaa waan nuuf ta'uu qabu godhaa ummanni Oromoo ilaalaa mee sirba kana maaltu nuuf fala hagan danda'uun dhaamsa kiyya dabarsee jira ilaalaa hordofaa isiniin jedha. Dursu dhimmi biyyaa arat kiiloo fi daggalattillee. Warri mootummallee warri bosona jirulleen dhimma biyyaa dursaadha. Galatoom. Waan jettu qabda kanarratti? Waan jedhuun qaba. Waan jedhuun qaba. Ka sirbaan jedhillee akkuma jedhetti ta'eeti afaanuma kiyyarraallee baasuu barbaada. Waattu sitti hafee. Waatu natti hafee waan sirbarraa hafantu natti hafee beektaa. Sirbi daqiiqaa shanii san keessatti waan silaa namaaf galu waan silaa ibsuun irra jiru ibsee jira. Kanaaf ammoo asittani yaa jarana. Jarri kun lachuu uummata Oromootiif kan jiraatanis warri bosona jirullee uummata Oromootiif warri mootummaattis uummata Oromootiif furmaanni uummata kanaaf waan ta'uu qabu irratti walii galuudha kan amma uummata Oromoodhaa barbaachisu. Kan barbaachisu kana qoftiidha. Ilmaan haadha takkaa ilmaan abbaa takkaa wal ajjeesuu hin qabu. Dhiiga wal ajjeesuu hin qabu. Nama gumaadhaa ta'uu hin qabu. Baktaa hin qabnu beektaa battiidha obboleessi gaafa obboleessi ajjeese battoofte jechuudha. Battaa hin qabnu harki keenya dhiigaan laa qabnu nurra hin jiru.
Kana waan ta'eef uummanni sodaatanii jedhisinaa. Sodaan waan takka faayidaan qabu dhoostee nama badii qabu tokko balleessaa san itti himuu qabda malee waan kara deemaa jiru san ittiin deemnu as deebi'aa waliin jennuu qabna malee deemnee wallaaluu qabnu yeroo ammaa kana namni artistiinis ta'e uummanni Oromoodha taa'ee wallaalaa jiru ka boolla seenes boollaa seenu ka badus haa badu dhugu yoo ati boolla seenaa jiraatta ta'e barabdi boolla seenu jirta achi as deebi'ee irraa siin jechuu qaba malee achi garagalee si hamachuu hin qabu. Achi garagalee walitti waa himuu dhiisuu miti wal hamachuu dhiisuu miti amma ifa jiru walitti himnee dubbii dhoohu bokkoo kee taa'usaa dhoosneeti kara ta'utti wal deemsuu qabna malee wal ajjeesuun wal miidhuun cadhisaniituma dukkanaa walitti deemuun wal balleessuun dhaabachuu qabu uummata Oromoo irraa. Tokko diina qabna diina nu bira jira. Diinni sun tanan harkaa fiiguu warra nutti fiiguu jira. Yoo nuti adda walii gallee aniifatti harka wal qabannee aniifatti haasofni keenya afaan tokkoon taane ambaa karra banaa irraa jechuudha balbala keenya banaa jirraa jechuudha. Daandii lamaan nuti deemnu tuni karaa hamaa nu geessiti. Daandii takkitti irratti deebineeti uummata karaa tokkotti deebinee karaa tokko irra deemu nurra jira malee karaan garaagaraa kun nu baasu. Akkan taanetti kufna boollan taane keessa seenna waan ta'eef biyya na rabbii jedha. Uummannis warri qaama mootummaatis warri bosona jirtanis rabbiif jedha uummata Oromootiif jedhaati karaa daandii tokkotti nu fidaa. Isin eegaa jirra ammas. Taakka lama jettanii sadaffaa isin eegaa jirra. Tana nurraan tarinaa ayyaana Oromootiin isin qabe kana nurraan tarinaa. Waanuma irratti waliigalaati uummata kana karaa tokkotti nu deebisa. Jaanjoofne raata'ee jira bara uummanni abdii. Kun hadaraadha amma gati. Hadaraan dhaamataa jira. Karaa tokko nu deebisa. Haga namni bilisummaa jibbuutti ga'e bar namni. Bilisummaaf akkana taana yoo ta'e. Haa nutti hafu. Nutti hafu waga jechuudha namni. Nutti hafu gabruu qofti bakka hin ga'ayyuu. Yoo jiraan. Nutti hafu bilisummaamti sun waga jedhutti ga'e. Nama baay'ee akkas jedhaa jiru waga. Hin jedhaa jira namni. Egaa bilisummaan akkana ta'u otoo beeknee gaafa duraa sana warra mooyyaan isanitti hin qabsoofnu tureyyuu. Akkana ta'u otoo beeknee jedhee haga gaabbutti adaraa nama hin gaabbisiisinaa waan itti qabsaa turetti nama hin gaabbisiisinaa dhaamsi amma namni gabaa gabanaa boo'u. Kun egaa namuu hin dhagaa jennee yaadna. Hin dhagaa. Namni laala. Namni keessattuu waa'ee sirba kanaa irratti jechuudha. Namni Oromoon tokkoomuu qaba. Oromoon daandii tokkotti deebi'uu qaba. Oromoon wal fixuun qabu dhiiga walii jisuun qabu. Karaa takka nu barbaachisa. Nuti ilmaan haadha abbaa takkaati nuti tokko warra jennu sirba kana ilaalaatti dhageeffadhaa. Yaadatti kennaa waan ta'uu qabu sammuu keessanitti godhaa. Warri ammoo tokkummaa Oromoon barbaadin warri Oromoon akkuma bittinneefte kana jarri kun akkuma wal fixan kanatti haa jiru warri haa ta'an jettan ammoo itti dhiisa. Akka miree amma hojii aartii keessatti hagam turteerta? Abbaa abdii waggaa 22 moo 28. Keessumatti umrii fixan jettu? Umrii matan itti fida achuma dulloome gaafa gara aartii kana dhufu gaafa gara aartii kana seenu ijoolleen ture asuma keessatti. Umrii fixe wasiin jedhama. Maaltu aartiis filachiise? Yaadatta amma achi deebite yeroon dheeraatti fakkaata asitti umrii kiyya fixee yoo jettu turteerta. Tureera. Yaadatte yoo ta'e maaliif aartii filattee karaa kamtu gara aartii si fide? Waan ajaa'ibaa yoo dhugaa dubbadde aartii filadhee itti hin dhufne. Aartii filatee gara kee dhufe. Akkamitti? Ani ijoollummaa tiyyatti loon tissa ture abbaa kiyya waliin intala lammataati maatii kiyyaaf. Eessatti tiksitaa loon? Oh, lama kuma lo itti sawailoon as keessa jira illee baadiyyaatti daladhee baadiyyaatti daladhee ani godina Arsii lixaanaa shaallaatti daladhee achumatti baadiyyaatti daladhee waan ta'eef horii isaa hin sirba ture ammoo horii naantes. Loonuma jala yoo deemu. Loonuma jala yoo deemu. Sirba eessaa dhageetti sirbita yeroo sana? Sirba aadaa kana innaa dubartoonni warra gurguddaan kun sirbuun beekaa innaa faaruu loonii kana faarsan hin beekaa. Faaruma loonii kana keessatti inni yeroo bakka nam sirbi. Ayyee. Akka carraadhaa ta'ee manni barumsaa akkanuma manuma keenya duubarra jira. Mana barumsaatti weellistuun cimtuun gumii mana barumsaa hojjettu ana ture. Mana barumsa gumii keessatti. Ija jabaadha beektaa ijoollee ta'eeti. Sirbaa jedhanii barsiisonni gaafa nu baasan bahee sirbaa mirii achi loon keessa waan sirbuuf bahee sirbaa gaafa bahee sirbu kana gaafa manni barumsaa cufamu dhuma mana barumsaa jechuudha. Gaafa manni barumsaa cufamu waxabajjii hin sirbaa. Gaafsan sirba kana keessatti na laalanii naannoo 1995 godinni as ture godinni Shawaa Bahaa waan tureef aanaa Siraaroo godina Shawaa Bahaa jala jirti aanaa keessanirraa ijoollee ergadhaa nama aartii bakka bu'eessanii sirbuu qabu jedhaniiti aanatti waan gadi erganiif aanaa Siraaroo ijoollee gaafa filan waaritee filatan manni barumsaa keenya cimaa ture sirba nuti qopheessa ture karaan sitti ba'uu jalqabe karaan na ba'uu jalqabe yoo aanaa san keessatti waa qophaa'ani
gumii mana barumsaa Awwaaraa santu dhiyaata jechuudha. Kanaaf mana barumsaa san keessaa filamtee Waaritiin aanaa Siraaroo bakka buuteet gara magaalaa Adaamaa. Gaafa magaalaa Adaamaa sana dhufu barataa kutaa afuriitiin. Kutaa afur baradha ture. Bakka buutee godina kanarratti sirbuu dhufte. Asitti sirbuu dhufte. Ijoollee leenjisuuf beekaa amma isaan sirbuma akka baandii kanatti duun taane gumii ijoollee aanaa keessaa walitti guuranii warra aadaa danda'anii akka godinaatti dhaabuudhaaf ijoollee akka haarawaatti jechuudha. Gaafa godinni kun baandii tan akka haarawaatti hawwisoo san dhaabu hawwisoo jedhama san hawwisoo san dhaabu aanaa Siraaroo bakka bu'ee gara na dhufe jechuudha. Siraaroon bakka buufatee Waaritii as erge. Waaritii as ergate. Sirba gaafa san horii loon jala yoo deemtu weelliftu. Walleedhaan immoo weellifteerta. Erga wallee jalqabdee sirba kam? Jalqaba sirba sanii waltajjii irra ba'eeyyu. Kaabeen. Sirboota lama gaafa gara Arsii kana deemte Arsiin yeroo baay'ee waa'ee jaallattis gaafa sirban loon kanaan addan baanii loowwan faarsanii saayyaho 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 dorrobe dhalee loowwani kahamane chane annani kahamana chana tisite ahamaji harre tisite janiti. Kana taphataa turte yoo loon jala deemte yoo san? Yoo loon jala kana taphataa ture sirba aadaa jennaan gaafa dhufees sirbuma aadaa kanan baandii keessatti jalqabee sirbuma aadaa kana yeroo dheeraadhaaf baandii hawwisoo tana hojjetaa turre jechuudha. Isatti dabalatee ammoo sirba kana warri godina Baalee tokkollee hojjete saayyaho horii faarsan kanan beektaami. Saayyaho 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 ulfinna keemisa seeti gariin haa elmanii elemtuu guutanii itichanii weedumisa atta goona bisaan burraan baddee yoo godaantan malee rimaa bullaa yoo sodaatan malee dheedumisa atta goona bisaan jedhanii dheedu lafa margaatti godaananii kanaaf yoo dheedemisaa horiin jechuudha. Achi godaanna burraan baddee yoo godaantan malee burraan laga yaa'u jechuudha akka gara aanaa saniitti laga yaa'u burraan tun Shaashamannee irraa gadi yaati gara aanaa keenyaatti burraan baddee yoo godaantan malee gaafa gannaa hiyyaati gaafa bonaani baddee jechuudha burraan. Hingod burraan baddee yoo godaantan malee rimaa bullaa yoo sodaattan malee dhani rimaan kuni bakka amma diinni farsiin itti wallolu jechuudha naannoo sidaamni duuba jiraami daangaarra waan taateef rimaa bullaa yoo sodaattan malee dheedumisaa atta goona bisaan jedhaniiti loon faarsanii sirba kana lamaan hojjetaa ture jechuudha yeroo jalqabaatiif kanan waltajjii irra ba'een. Gaafa artistii gaafa wallee baasuu jalqabdu sun irraanfannee isaanumaan jalqabde. Isaanumaan jalqabee garuu waan ajaa'ibaa sirboottan sallachuu kaasatti itti fayyadamu. Sirraa eegna isaan. Duuba deebi'ee jechuudha. Isaan sirraa eegna numayyuu kiliippiin sirraa eegna amma. Dhugaadha sirba aadaati. Keessatti wanni guddatte gaafa immoo as fiddu waan orjinaala sirraa argachuu dandeenya. Dhugaadha. Warra qoratee weellisu sanirra sirraa eegnaa jechaadha. Dhugaayyee. Galatoon bifa kanaan dhufte hawwisoon godinni isin jaaresu maal jedhamti ture? Odaa Nabii jedhama. Hawwisoo Odaa Nabii godina Shawabaa. Godina Shawabaa hawwisoo Odaa Nabii jedhamanii. Hagam bu'aa buuseera hawwisoon jaaran kun yoo laaltare. Hawwisoo jaaruun kun mee faayidaan isaa hin ilaalla. Bu'aa warra hawwisoo kaleessa jaarame sun yoo waa buusee wanni kaleessa jaarame sun har'a bu'aa buuse ta'e hawwisoo dhiifamuu yoo qabu sirriitti cimuu qabaa jennee dhaamna. Akkamitti ilaaltame hawwisoon gaafas jaarame sun maal buusetti ni yaadda? Hawwisoon gaafas jaarame suni godina bakka bu'ee hojjetaa ture. Godina Shawabaa jechuudha. Maqaa godina waamsisaa ture. Aadaa godina kana keessa jiran warra amma karrayyuu hayyamanii manee durumanii hayyeedhaniiti warra yeroo jalqabaatiif karrayyuun maal akka fakkaatu mul'isaniiti guutuu Oromiyaatti agarsiisan ture baandiin sun. Hawwisoon sun jechuudha gara baandiitti illee guddanne hawwisoon sun utuu xiqqoo hin turin diigamanii walumaa galatti naannoo 96 bibittinnaanii gaafa godinni asii godinni Shawabaa gara baatu galu gaafa Oromiyaan Adaamatti galee jechuudha. Aduma bibittinnaanii warri asii maatii qabu asitti hafee warri ammoo maatii hin qabne warri akka kennaa baatutti galee jechuudha. Sababa saniin namni weellisaa ta'ee har'aatti beektu hagam. Sababa hawwisoo walitti mataa hin qabaniin achi keessa ijoolleen ati achitti agartee har'a weellisaa ta'anii beektu. Baay'eedha. Jiru. Aboo bibittinnaan dhugaa waaqayyoon sitti miti akka waaritee furiiti booratiyyaanis achi keessa ture.
tokko bu'aas sinuu buuseera lakka ana buusee jira Adam buusee jira Adam illee deeme jawween faaris keessa turani dheeraa isa jawween biraanu jawwee jedhan sun ani dhufne hoosan warra garuu baardii san keessa turedha jarra sun maqaa isaanii dhagahee isaan fachi keessa turan ijoolleen garii warri kun poolisitti wanna madhabuu irraa jechuudha gara fuulduraatti ati yoo laaltu abdiin gara fuulduraan jiraani abdii san dhabuu irraa kaka'e gariin gara sitti gariin gara biyya alaatti akkasitti bibittinnaa'aniiti ijoolleen sun amma warra bulchiinsa magaalaa fa'a irraa karana dhufee baandii san keessa makame fa'aatu jira adduma bibittinnaa'anii tasfaayii maabiraatu qabu baandii san keessa ture warra hayyamanii maneessiif sirbafa tasfaayii maabiraatu fa'a warra akka saamsoon abbaa kee barfaa baandii san keessa turan kiiborzi baandii sanii ture innillee gadhiisee gara finfinnee gale akkasumatti abdii gara fuulduraa dhabuu irraa kaka'e adda bibittinnaa'anii anis maal taane nutis anii fi Adami Booratiyyaanis gara baandii urjii Adaamaa gaafa urjii Adaamaa bara 1998 bulchiinsa magaalaa Adaamaadha baandii dhaabe gaafa isaan baandii dhaabe anii fi Booratiyyaanis gara baandii bulchiinsa magaalaatti deebine ni bittinnaa'e jechuudha ijoolleen warri jiran hin bibittinnaa'anii baandiin godinaa sun akkasitti bibittinnaa'ee hafe godinni kun amma baandiin qabu lakki godina kana duraan hangas geetta turtee har'a henna masanu wanni isaan qabani henna masanu ilaalchi isaan yookaan guddinni isaan udu baandiin kun adda bibittinnaa'ee hawwisoon kun adda bibittinnaa'ee humni isaan yookaan ilaalchi isaan hawwisoo sadiif kennaa turani sirrii miti gadi bu'aa ture akka godinaatti silaa godinni kun aadaa naannoo kana jiru waan godina kana jira bal'aadha aadaa bal'aa of jalaa qaba hundeessee waltajjiiyyuu baay'ee qaba malee waltajjiidhuma ofiisaatti hojjetuyyuu hawwisoo biraa kireeffatee deemu baay'ee jira otoo hawwisoo ofiisaa qabaate immoo gaafa ofii sagantaa qabu isaan hojjechiisa gaafa ofii hin qabne immoo hawwisuma kanaa hin kireessa ture waan ta'eef waltajjii biraatiif xiyyeeffannoo ittiin kennamne nama bibittinnaa'ee keessaa babbade odoo san xiyyeeffannoon itti kenname warra bakka gaa'ii garan aadaa godina Shawaa kana keessa jiru keessattuu hammaaranii baasan ture sun hin taane ka artii irratti ilaalchi jiru sirrii miti walumaa galatti garuu waa bu'aa nu buuseera akka uummata Oromootti weellistoonni fakkeenya waariteen achi keessaa sababa saniin shubbistootas baay'ee warri amma beeynu jiran warri akka Alfiyaa Irreessoo fa'aa haadha yoomiyyuu Saamsoon jechuudha yoomiyyuu mucaan weellisaa ta'e kan haati isaa shubbistuudha baandii san keessaa baate warri waan bakka oolumaa gadi babbadan tasfaayiidha amma isaan yoo isin itti arras tasfaayiidha Alfiyaadha warri baandii san keessaa bayan anaa warruma kana hoseeredha kuuwwan adduma babbadan tole walitti deebina sirba tokko afeerree dhufna mee sirba afeerru kun kan keetuma haanuu ta'uuti waltajjiin gaaf duraa irratti gaaf dhuftu weellifti silaa gaafa hawwisoo godina Shawaa Bahaa dhufne kana jetteerti sirbi kee jalqaba ati afaan sirba kiyya jettee jalqabdeen kamiin kaaseetii kee irratti jecha kaaseettiidhaaf baaqeen immoo albamiin jalqaba as baate albamiidhaan albama guutuu albama guutuudhaan handhuura lafeetoo jechuudha handhuura lafeetoo an akkam godhee yaa bareeda baale keessaa sirboota saniin jechuudha kanan achi keessaa afeertame bareedaa akka kilippiin isaa amma wayyaa qabu hin dubloomin xiqqoo wayyaa qabu mul'atu danda'u kilippoonni sunniin waan lakkifna hidheeti kilippoonni sunniin waan yeroo tokko hojjetaniif namichuma kaasettanarraa biteedha kan kilippii sanaa hojjechiisiise ispoonsara ta'eeti mana muuziqaa Romaariyooti nu hojjechiise waanuma yeroo tokko hojjetaniif yeroo ammaa kanatti qulqullina hin qabani gadi bu'aadha isaan irraa asii deemee gara kaasetta lammataatti udusii dhufee wayyaa warra safuun sodaadhee ayyee afachuu gaayoo akkas ta'e sanirraa akkanumatti sirba bareedaa jaalatte tokko afaanumaan nuu jetta guutuun Oromiyaadhaan dhura lafeetoo jaalataa Oromiyaa kanaaf isa oduu jedhee fi wayyaa jechuudha ayyee anuu hin jaalla hin jaallataan na waliin sirbita kanaaf ayyee dhura lafeetoo anumatti uumaan sirraa dhalate nuti Oromiyaadha itti hima yoo namni na gaafate Booranaaf barreentu nuti Oromoonni martuu si qabna yaa Oromiyaa too si bira jirra rabbi si gaadhanna rabbiitu si tolchee uumamaan kalaqee bani dachee ilmaan Oromoo ta'uu hunduu si beekani qabeenyi kee inni uumamaan nama ajaa'iba jecha kamiin si ibsuu qaba hedduu nama dhiba Oromiyaa waan ittiin ibsitu hin qabdu beektaa waan baay'ee of keessaa qabdi waan ta'eef
hagan danda'e ibseen jira sirba kana baay'ee waan beekaniif hagan danda'e garuu jecha ittiin ibsuun qabdu. Ibsiteerta akkasitti fakkaate garuu garaa siin geelle illumtu. Garaan hin geenye waan baay'ee ganaa hafa. Akkas inni waan kilippii hin qabnee fi kan kilippii qabu immoo waan irraa isin afeerettee isa nuu afeertaa isa immoo gallakkifna kamiin albamii itti aanurraa gallakkifna. Safuun sodaadheen albama lammataa irra jira. Warri akka jirra jirtuu fa'a adda baanaa fa'a Oromticha sabaan boonuu fi sirba shaggooyyee tokko isaan immoo warra kaasittiidhaan ala jiranidha naxalaa zeemota isaan. Warra jirra jirtuu fa'a haajisii jedhumoo safuun sodaadheeffamoo kamuu filannoo isaa kennu. Kam wayya wadaati. Jirra jirtuu na jedhu. Jirra jirtuu. Jirra jirtu sabako jirra jirtu lamiko jirra jirtu akka ilmaan simbira gargar facaane meeyo mija wal garra warra rakkateen beeyne dureessa baaloni gurraacha Afrikaadha gooftaa bullukochooni abbaan kuduraa kana gafa gadaadhaan bulu barbaadu dadaa nyaacha warra daa'ima bulbulu jedha. Kanaaf ammoo giliifichumarraatti yoo dhaabbattan wayyaa affeerama. Ayyee albama meeqa qabdaa gamammaa? Albama meeqa? Sadaffaadha. Albama guutumu sirba meeqa kan qabu? Kan ammaa sirba 9 kan lammataa sirba 10 kan tokkoffaadha ammoo sirba 12. In ulfaatu albama kana hojjechuun akkamitti si salphate akkatti? Baay'ee ulfaata. Namni tokko baasuun baay'ee itti jabaata. Baay'ee ulfaata. Albama sirba takkitti hojjechuun baay'ee ulfaata. Anammoo albama guutuudhaan jalqabe beekta uummata kanaaf. Kanaaf baasii isaati moo ogummaa san keessatti walaloo yeedaloo maal kan argachuudha moo maaltu namatti ulfaata? Anam baasii illee hojjette albama hojjechuudhaaf baasii baay'ee narra hin eegne maaliidhaaf akka qindeessaa muuziqaatti ijaarsa kiyyatu qindeessa waan ta'eef. Qila'uun tola. Isatu qindeessa waan ta'eef. Walumaanuu isin dhiyeesse maal qaba? Gaafa miraasii wayya. Kanaaf akka albamaatti harkaan isatu hojjeta garuu yeedaloo bituun jira walaloo bituun jira warra aadaa ta'anii uummata keessaa fuutu inni iyyuu sun iyyuu baay'ee ulfaata beekta akka gaaraatti sitti ulfaata gaara kana tabba kana baatee uummata irraa yeedaloo guuruun jira walaloo uummata irraa guuruun sun jira walumaa galatti waaritee sirba irraa waggaa 8 turte waggaa 8 kana keessatti waan kana hojjetaa turte jechuudha. Albamii kamiifam gidduutti waggaa 8 turte? Jirra jirtuu farraas waggaa 8 ture. Ammaa kana bira. Jirra jirtuuni albama malee siin jedhee jira. Albama kana hojjedhe waggaa 11 moo 10 ga'e safuun sodaadheedha albamni lammataa. Achi booda jirra jirtuu fan hojjedhe jirra jirtuu farraas waggaa 8 ture. Waggaa 8 booda gara artiidhaa deebi'e. Gufuu baay'eetu ture. Waan walaloo fi yeedaloo walitti qabattu illeen hojiidhuma tokko. Hojiidhuma tokko ka aadaadhaan uummata irraa guuruu sirra jira. Yoo baasii kanan siin hin jennee fi wanta akka muuziqaatiin muuziqaa kana qindeessuudhaaf haa inni illee harkaan naaf hojjetu malee kana kanneen guuruunis baasii biraati. Ifaajee biraati illeedha. Kanumaaf waggaa haganaa turre kanaaf namni yeroo baay'ee gara sirba takkiitti adeemu. Yeroo baay'ee weellistoonni sirba takkiitti hojjetanii argita gara albamaatti hin deemtu. Baasiin abbaa muuziqaa hojjetu kaffaltu jira baasii yeedaloodhaaf walaloo bittu jira kanaaf weellisaa waggaa meeqa keessatti sirba naxalaa zeemaa takkiitti qopheessee dhufaan jechuudha. Lifaatii ifaajee sirba kana weellisaa fidee dhufuun uummanni hin beeku gaafumas ba'ee ittiin utaalaniis socho'u malee. Galatoo amma baraa jira namni baay'een namni baay'een kan itti utaalee dadhabee karatti hafe baay'ee jira egaa weellisuun waan salphaa miti ka jedhaa jiru anuma baay'ee na qunname gaariidha. Mee yeroo baay'ee ani sirboonni kee garii yeedaloon isaa baay'ee gara nama nyaataa walalolleen bareeda. Siif eenyu sirboota kee duuban jira? Kaasetta kana malee warri kaasetta lammaffaa fi kaasetta tokkoffaa keessa duuba jirani warra akka Abdoo Badhaasoo. Warra akka Bashaadaa Nagahoo warra akka Xila'uun Tolaa dabalatee. Jarri kun walalamoo yeedaloon beekamu Abdoo fi Bashaadaa. Abdooni walaloodhaan. Sirbootan kiyya kaasetta lammataatiif kaasetta tokkoffaadhaan baay'inaan namni walaloo barreesse Abdoodha. Baay'ina isaanii Oromiyaaf ammoo warra walaloo barreesse Abdoodha. Isatu barreesse. Jirra jirtuu Oromticha sabaan boonu Bashaadaa Nagahootu barreesse walaloo fi yeedaloo walumaa galatti jechuudha.
jirra jirtuu fi oromticha sabaan boonuudha bashaadaan kan walaloodhaaf yeedaloollee guutumaan guututti warra achiin jira duuba jiran ammoo abdoodha kan yeroo baay'ee walaloo haga as jirutti haga biyya kana jirutti abdoo waliin hojjetaa baanee jechuudha. Xilaahuun gara qindeessummaatiin gara yeedaloo hojjetuudhaatiin yaa bareeda baale keessaa mucaa amma sirba kana walaloo waliin barreessineedha yaa bareeda baale keessaa kan hojjete. Sirba amma dhiyoo kana. Sirba amma gunguma kana walaloo nama sadiitu barreesse. Oduma qaasiin na hin bira taree. Kanaaf cima walleewwan kee gareen hojjettu jechaadha. Gareedhaan hojjenna. Walalooniif yeedaloon gaafa ofii adda caafii qabatteetu maan ceetan odoo hin ta'in. Akkasitti amma sirba kana gaafa hojjedhu gunguma gaafa hojjedhu yeroo sadi barreeffame walaloon jalqaba na barreesse ofuma kiyyaa jissee nama biraatti kenne barreessidheen itti kenne mucaa ufsanaan jedhan tokkotti mucaan barataadha nama walaloo barreessu barreessidheen itti kenne barreessee naaf fide guutumaan guututti taa'een dubbise gaafan dubbisee jedhu maal keessa fudhadhe beekta mata duree qofti walaloo guutiin barreessee fide keessa mata duree qoftiin irraa fudhadhe ammas deebisee lafa godheeti mucaa maamadamiin kana waamee sirbi kun akkana jira natti hin tolle barreesseetis jedheen itti kenne innillee waan isatti fakkaate gara gaggalchee kan an dura barreessillee kan bakka itti fayyadamuu qabutti fayyadameeti gara galchee keessaa fide. Isaan kana sadan cuunfee ka ofii barreesses kan ijoolleen barreessanis walitti cuunfeeti barreessitoonni nama sadiitu barreesse yaada nama sadiiti jechuudha kan akkasitti Oromiyaa keessa garmaamee waa'ee dhimma Oromiyaadhaa kan ibse malee yaada waaritee qofaan. Akkatti hojjechuun waan cimaa nama baasisa. Sirba cimaas baafta malee yoo ofuma kiyyaa taa'ee hojjedha jette yaaduma kan kee qoftii ta'a. Yaadni kiyyaa kan keetiif ka isaa ammoo waan adda addaa qabna waan ta'eef gaafa walitti cuunfamu waan bareeda ta'a jechuudha. Waariteen qoftiin Oromiyaa gaafa ibsite yaaduma isii qofaa itti ibsi gaafa kan keetti dabalame gaafa kan isaatti dabalame waan gaarii ta'e akkanatti waan uummata mataa dhukkubsuu fi garaa mimicciiru kana ta'e bahaa jechuudha. Kun immoo xila'uun jechaadha. Kun xila'uun immoo duuba jiraa miree. Xila'uun bar maarshii duubaa tanii. Maarshiin isaa bira marii qabatee kan deemu isaa bira. Baay'ee galatooma marti keessanuu warri hojii waaritee irratti hirmaattan waariteenis meeshaa muuziqaatiin akkasitti immoo tibbeessee akkatti bareedee bahu kan godhe xila'uun tolaas abbaan manaa kee mara keessanuu galateeffachuudha. Keenya gaheen amma as yeroo teenya kanatti ulfaadha isin jenna ammallee ani gama kiyyaan baay'ee sirran tursiisu guyyaa dilbataati waan ta'eef qophii biriitti dabarsina. Waan tokko nu jedhi sirbootuma kee keessaa mee tokko nu afeeri ammallee daawwattoota kee dhaamsa dhaamanna san booda. Dhaamsa dhaamanna? Isa dura garuu mee sirba tokko garatti isaa fi yoo ilaalu ansi keessatti. Sirbi baay'eedha. Sirbi baay'eedha. Isaan keessaa kaamee waa'ee majaalalaa kanaa. Yaadachiisne dheeti daawwattoota. Waa'ee majaalalaa kanaa dubartootaaf firru. Inta. Safuun sodaadhe. Ayyee. Lallabee waamuudhaaf sodaadhe obsee taa'uudhaaf rakkadhe onneen jaalalaan namiite ijji jaalalaa silaalte mee maalan godhaa dubartummaa koo namiidhe samaalan godhaa safuufa daasituu namiidhe gabaasni onnee sammuu dhaqqabee dubartummaa fahaan qalbii adabeen si gaafachuuf safuun na qabee obsee taa'uuf garaan dadhabee riqicha jaalalaattu jidduu keenna jira onneen kophaa koomte fufuu si bira uduun si gaafadheeyyuu waan atti koosittaa cophee hin dhumeera akkuma soogiddaa dursee si jaalachuutu na gubee caalatti safuuf lubbuun hin duutu warra kee waaqatti. Amala dubartiiti jecha yoo jaalatte. Amala dubartiiti dubartiin yoo aga feetillee jaalatte akka aadaatti safuudha dhiiran gaafattu. Amma tiiktookiin tole malee. Abbo tiiktookii irratti dubartitu dhiiratti rarrusaa yookaan. Garuu yoo san akkana miti. Akkana jettu kana jecha. Akkana jedhe. Waan barbaadu. Akka yaadda kiyyaatti. Yeroo ammaa kanallee yoo ta'e dubartiin dhiira jaalattee itti heerumuu warra oduu dhiirti jaalattee fuudhee jireenya isaaniitiif bareeda. Dubartiin si jaalachuudhaaf bakka qabdi beekta. Bakka qabdi amansiisuus ni dandeetta.
dubartiin garuu dhiira ofii jaalatteetti hirumte amansiisuudhaaf xiqqoo. Rakkatte. Rakkatte sochiitu jira. Ammayyuu hin jetti malee kan jaallatte baay'ee. Ani kan gorsu dhiira isin jaalatanitti heerumaa malee dhiira ofiitti jaalatanitti numaayyuu heerumuu baatanii bareeda. Akkas wayyaa. Akkas wayyaa. Akka yaada kiyyaati. Dhageessaniirtu warra dubartootaa. Jechuun dhiirtis gaafa ofii jaalatte kunuunsiti. Gaafa isaan jaalatanii kunuunsan inumaa xibaarii irratti afuuftanii akkasii miti. Akkasiiti lakki. Dhugamaa soonna kaama. Akkasii dhugamaa soonna lakki lakki. Ati intala ofii jaalatte kadhattee lukattis kuftus dhugattus maal gootus maal. Amma uummata duratti tolee dheessi amanettee kana na gaafatta tolee dheessi dabalu. Namattu kaa waan dhugaa jiru waan ta'eef malee isin waan si jaalatteef ushururuu jettee fuutaa moo ushururuun teessanumarraa yoo dhuftee bareeddi. Kan aadaa suni kan aadaa sun bareeda. Isuma faana oduu deemneeti nuuf bu'aa qaba waan jedhu sanii barbaadeetani. Dhaamsa gaariidha. Amma akka miree jiruun maalirra jirtame artistoonni waan jejjettan natti fakkaate amma jireenya illee bareeda warra jireenya argina. Waluma caala akkuma namaatti garuu yeroo dhumatu akkasii wal qixa nama jiraachiftu akkam jirtan amame hawwisoo qabdu moo hin qotattu moo maali amma jiruun maali akkam jirtan? Jireenya dhuunfaa na gaafatta moo waanuma guutuu biyyaarra jiru na gaafatta? Keessi gaafa. Kiyya jireenyi kiyya galata rabbii haala bareedaarra jira. Haadha manaati. Haadha ijoollee afuriiti. Galata rabbii kanaa yoo akka namaallee ol kaanee jireenya. Ijoollee afuriin geette. Ijoollee afuriin gahe. Waan si ajaa'ibaa rabbiin guddaan kuni akka namaatillee qabeenya natti haree makiinaa bareedaan na deemsisuu baatus ilmaan ani akka malee jaaladhu ilmaan gaarii waariteedhaaf waan yaade kenneefii jira. Haadha ijoollee afuriiti. Rabbiin kun haa galatoomu. Isaan guddisaa jira. Isaan guddisaa jira. Hojii irra caalu qabatti. Hojii irra caalu qabadde waan si garaa kiyya kana beekanatti fakkaate. Kan irra gaariidhaan naaf kennanatti fakkaate. Akkan. Akkam reetti laawun illee wajjuma jirtu gaa. Xilawun waliin jira. Uduma kun muuziqaa isatti hojjetee kan marii qabatee nuun deemu isa uduma siin jedhu xilawun wajjin jirtu. Asiin muuziqaa qabattanii asiin ijoollee guddisaa jirtu. Isinirraa waan guddaatu baratama. Artistoonni yeroo baay'ee akkasitti hin beekaman waan ta'eef gaariidha. Dhaamsi yoo jiraate ani immoo gara kiyyaan amma waan haasa'u baay'eellee qabaannu har'aaf nu ga'a xumureera natti fakkaate. Ati wali dhaamtu yoo jiraate asumaan dhaamiti. Rakki akkatti hin ba'u sirba uummata afeeree baallee yoo itti dhumarra itti gadhiisi. Dirqibaa wal gadhiifna otoo turree natti tola. Oduu turre bareeda ture guyyaa sanbataati itti qaanii jedharra jira jedhe isaatiif deemuu hinna. Isaallee hin muddamna. Hin muddamna sa'aatiin illee nutti gahee jira. Awwanni naamadhu irra deebi'uu barbaadeetanii warri sirba kiyya haarawaa gunguma kana dhageettanii yaadni keessan gaariidha. Warri yaada naa kennitan illee jirtanii ulfaadhaa horaa bulaa kan hojjenneef uummata. Garamitti deemuu qabna maal ta'uu qabna eessaa kaane waan jedhu saniif hojjedhe warri ammoo sirbichaan agarree seenaatii ilaalaa waariteen yuutuubii mataa isii irratti feetee waaritee furii ofishaal tuub jedha namaaf illee hin kennine yuutuubii waaritee irratti fe'ee kiyya irratti fe'ee waan ta'eef seenaatii naa ilaalaa daawwadhaa achumaa yaada naa kennaa yaadni keessanii bu'uura naaf ta'a waariteen gara fuulduraatti akkamitti deemti maal ta'uu qabdi yoon balleesses na offolchaa yoon tolches hamilee naaf kennaa kanaaf sirbicha seenaa daawwadhaa isiniin jechaa cidhaaf deemuu hin waan ta'eef sirba tokko isin affeeriyaan illee isin biraa deemu. Filannoo kiyyaa immoo keetiin. Kan keetiin haa ta'u har'a filannoon kan keeti akka jiru. Oromticha sanyii warra seenaa hin fedhu kan biraasi malee hortee sikkoo mandoo hidda waaqoo si faarsu waa malee anillee waa beesi laalee hin namne gaasa rahoo waa beesi laalee hin namne gaasa rahoo obsana dhoorgee bada jaalala hoo obsana dhoorgee way bada jaalala hoo kan warra waayuu lukkuun dareeraa iyya kan warra waayuu lukkuun dareeraa iyya. Ko isatu guddise boona kiyya kanaaf isa faana bade yaadni kiyyaadha. Isin gaamoo ta'a. Akka ati xila'uun na cinaan jiru hin jenneef si qabe asii meeshaa. Dhugaa keetti abdii dhugaa riitimii keessaa kan baanettee. Galatoomii mee asumaan gadeemuun keenya oollee sirri qophii tokko nu afeerii hordoftoota televizyiinii OBS qophii tokko hordofaatii. Abdiin si wajjin tura angama kiyyaan nagaatti gaazexeessituu ta'e beerra. Gaazexeessituu?
qophii televiziyoonii OBS tokko hordofaa. Weellisummaa irraa gara gaazexeessituutti. Dhaabannee malee hin ta'u. Bishaan. Kaanoo. Bishaan. Ayyee. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kuni istiidiyoo OBS. Addaa keessummaa guddaa tokko qabadheen isin dhufee jira keessummaan keessa. Keessummaan kan kee naan jeftanii. Kunoo. Kanaaf ani Eessituu taateet ani keessummaa ta'uu. Eeka. Wayire gaafa hundaa weellisaa ta'uun hin ta'u gaafa tokko ammoo gaazexeessaa ta'uun dirqama. Ana gaazexeessaa ta'ee abdiin ammoo weellisaa ta'ee. Ocha gud. Kunooti abdiin ani gara sagantaa kiyyaa deemee jira isin ammoo abdii waliin tura abdiin haa sirbu gaazexeessummaa ta'u hin beeku kunoo gara abdiitti isin dabarseera. Ayyee galatoomii waaritee fayyaa nuu ta'ee waariteen wallee qofaa miti akkasitti illee nama bohaarsuuf waltajjii kennitee fi asii nu galchiti. Anas jira waaritee karaa buusee isin deebi'a turtiin keessa nu wajjin haa ta'u.